birri miliyoona 8 gurgurate akkuma kana hunda qabaadde miliyoona beektaati kanaan dura maqaa nama malee nageenya muggaara gaasaa maqaa nama malee nageenya akkuma amma waan amma maal barta seeti utuu inni dubbachuu baate waan inni ta'e beektu waan inni haasa'u hunda dhugaa seeta sila jaarsa tokkotiyyuu namni kasii sila tokko faana beekuu qaba sigalee eessa akka lafa beekuu qaba jalqaba enjo kan ta'e beekuu qaba jalqaba namuma kan kuwaasuudha kanaaf iyyinaa galee inni ni haasa'aa jiru waan keessatti jibbee haasa'aa jira malee waan naasee sanaa miti kana quba qaba waan wayina keessatti jibbeetii akka inni itti yaadu akka inni ta'e tana sa'uu dhabnaanii isina keessatti jibbee karaa barbaaddatee asma laafate sigalee la dubbi garee qabu malee inni waanan jedhe sanas miti waanan ta'e kanas miti ani mootummaan lafa yoonaa kanne kan abbaa kootii naa kenna malee bakkee dhaabbileen kenna awwa abbaa kootii biraa qaba mootummaa biraa sigalee la dubbi waa abbaa kootii naa kenna waatu lama naa kenna akkana miti waa mancaa naa kenna waatu lama naa kenna miti waa abbaa kootiiti ana dhaalana rakkaba asii galee la dubbi isumaayyuu immoo namni kuni dhugaadhaa dhugaa miti dura namanna taasifaa jedhee yaaduu qaba akka Oromootti waan inni jedhe kana Oromoon hin beeku mootummaan hin beeku raayyaan hin beeku quban qabu yoo kan beeku jiraate waayikoo Oromiyaa bakkii gamtaa warra birii keessaa jala qabu.